Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya akkamitti nagaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo nageenyi kiyya qofa miti kenna bakka irratti isiniif haa ta'u. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a as biratti Umu Seenaan jiru as biratti Dr. Asleen jiru as biratti immoo durbee seenaa adda seenaan jirti. As bira immoo nu fuuldura miidiyaan Umu Seenaa jira, miidiyaan Tamam jira, miidiyoota baay'ee jajjabatu jira. Bakka bashannana wayii jirra. Doktor akkam salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Nagaa fayyaa. Umu Seenaa? Maal jirta? Buna dhugaarra buna arabi. Bunni waan ajaa'ibaa akkam agartanii? Awwal Arab. Qaahol Arab. أول أنا وترسينية هذا سينا هذا أول ثانية هرا bakka bashannanaa wayii deemne bakka baay'ee bareedaa bakka baay'ee ajaa'ibaati viidiyoo irratti ammoo naasiruu dide bakki dirqamaa miti viidiyoo irratti naasiruu dide malee bakka bareeda akkami Umu Seenaa asitti toleera baay'ee nutti toleen Doktor Gaaggalatooma ulfaadha asmaanu miiliyaadha san fide kun yeroo hundumaa wamti galateeffata arrufaan biraatiin miti jedhi salaamu alaikum jedhi naan jedhu dagate la ilaha illallah se ani majnun awar kot as birata asta me kot sorry wallahi buna biraan sante sare kot asma te kono asla okay sigela fodo ay jolluma difa masenuti Sena sorry salaamu alaikum Waalaikum salam. Akkami nagaa jirta? Nagaa. Maaliif jirta meer? Bashannanaa. Bashannanaa jirta? Bashannante? Nyaattee quuftee? Sirriitti nyaattee? Egaa uummata keenya akkuma jettan kana mallam akkuma jenne kana Doktor haa galatoomani dhugumatti isinitti haa baratu jechuu malee maal jennare bakka gibjaan akkanaa kun Doktoraan nu affeeree obboleeyyan kenna hunda kennayyuu jechuudha isinitti haa baratu Doktor jetta gaagaabsitti tole. Iddoo baay'ee ajaa'ibaa bareedaa wayiiti nyaanni nafne dhugaatii nafne bunni waan hundaa fidne ganaa jedhaa jira amma tenne qilleensa fataa jirra jechuudha. Yaa almaraa heessaa jirra ati yoo akkana laaltu kunoo ajaa'ibaati argitu kanaan qilleensa rabbii urjii fi addeessa malee waan argitu akkana wallaahi samii kana malee waa takkan argitu urjii nuun jirtu sirri duraan Itoophiyaatti yoo ta'u samii keessa urjii takka moo lama qofa jira gite duraan urjii jira. Amma si ol addeessa tokko fi urjii habbaa ta'a of argita. Maal jirre beekaa urjii. Gamana kana yoo laaltu mukkeen jijjiidhaa argita qilleensa bareedaa kana enjoy godhaa jirta. Walumaa galatti iddoo filatama addunyaa kanarraa filatamaa ta'e jirra. Maqaa dhabuun barbaannu akka abbootiin qabeenyaa biraa dhufee biiziin hin gooneef. Maqaa dhawine booda hin ta'u bakka meeshaa gurgurattee dhufte. Ustuu jettee feemasiin guutuun silkii gurgurattee as dhufti. Hin ta'u maqaa nurraa dhawina. Bakka jirru kana maqaa dhabuun barbaannu. Alaa qollee Kaayiroo irraa kiiloomeetira 680 fagaannee jirra. Akkas garuu immoo bakka jirru maqaan dhawinu yoo tokko gabbaa bashannana innaa warra Kaayiroo jiru. Suuqa jaama san keessaa timaatima birii shanii bitanii garaa of hin boqotina. Enjoy godha amma seenaan torbee darbe Dubaay turte. Dubaay turte seena. Dubaay seenaa Dubaay turte bashannante. Bashannana akkam ture mee? In bareeda. Bareeda miti? Bareeda. Har'a mootu yeroo darbe obboleettii fi guddoo wajjin Dubaay turte. Har'a mootu haadhaaf abbaa fi isee makii fi hiriyyaa abbaa wajjin fi hiriyoota abbaa isii wajjin Tamam fa'a wajjin as Kaayiroo irraa kiiloomeetira bakka dhabuun maqaa dhabuun barbaadu akka ijoolleen Kaayiroo kiiloomeetira 650 deemtee bashannansisaa jedhu. Hin beeknu. Inbeenullee nimnullee amma. Inbeen. Maqaan kun baasiidha. Hin barbaadnu nimnu. Aanaa isinitti mul'isaa garuu bakkeen jiru awwal arabduudha kunoo afaan isaa kana afaan kaarabaati. kana laalaa koota. Kursiin kana. garuu Immoo bor dhuftanii bakka akkanaaf afaa akkanaaf fixanii qofa bakka akkanaa jira bakka san dhaqna kan jenne. Koornishiin jira bakki kun koornishitti fakkaata baramma. Ifaan kun koornishiin jira? La afata kanatu koornishiin jira. Wallahi la. Wallahi jira. Koornishiin akka hin taane bisilaa viidiyoo ol fuunee duuba kana agarsiifne bareeda ture. Mee akkana jedhamu seen akkana kun agartanii seeraala. Maala duuba kana koornishiin iddoon iddoo guddaadha kun. Koornishiin caala guddaadha. Kanaaf hundumaafuyyuu yeroo tokko wallahi akkatti gabbaanii siniin qilleensa fudhatuun bareeda. Iddoo bashannana gaariidha guyyaa bareeda qabaanne. Rabbiin haa galanni haa ga'u jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Seeniyye
Bashannaan akkami Dubaay leengadda bashannante? Eh, Har'a mee akkami maaltu dhagaa? Haadha moo kanneen gaddaa wayyaa? Kam wayye? kan. Laa Kana wayya? Kana wayya moo ka Dubaay isa wayya? Kana wayya maaliif? Maaliif kana wayya maami? Kanaaf nyaata jaala'ee, foon jaala'ee, asiira jaala'ee, Asiira jaala'ee. waan hunda jaala'ee. Wanna hitoleera. Maamaaf babaan illee hin jiranii nyaadha. Maamaaf baaballee hin jira. Kameen hin jira. Namni biraallee hin jira. Namni hundi kameeraan barbaadu. Seenaan maamaa fi baabaa ta'ee dantaan qabdu enjoy godhuu fi qofa beekti. Akkasii seena. Ati bashannana qofa beekta. Bashannantuudha baratti. Ati bashannana qofa beekta. Hundaafuu bareeda. Ammallee ima bashannanta jireenya hanqii guutuu. Boroo bashannanuu feeta? Baabaan yeroo hundumaanuu haa bashannansiisusa. Ati yoo maal goota ishee akka bashannantuuf maal gochuu qabda? Qara'uu qabdi. Qara'ee. Ispoortii deemuu qabdi. Ispoortii. Quraana deemee, ispoortii deemee, iskuula deemee, achi warra osoo fixee bashannana deemaa, waa hunda deemaa, waa hunda deemaa. Amma gatii barumsi cufateef gaddamaa kee wajjin deemtee amma immoo baabaan kan si fidaniif gatii ati ispoortiif quraana deemteefisa. Jabaattee yoo quraana immoo daddaftee fixxee baabaa wajjin maamaa wajjin bakka bareedaa deemta ammallee. Okay. Turkii deemta. Turkii? Bashannana akka Dubaay. Istanbul. Istanbul deemta yoo amma quraana fixxee ispoortii beeltii gurraacha fidde hidhatte samirratti nama qollafuu gaafee galte Istanbul deemta. Istanbul deemte baatii tokko bashannana. Bareeda. Ati jabaatteen hojjettaa? Jabaadhu ati jabaadhu tuma qara jabaadhu tuma bakka barbaadu. Every ati waan barbaadu ready. Okay? Ati qopheessa jechuudha yeroo ati barbaadatte ready wanta ati barbaadu. English haadha. No afaan Oromoo. Why? Akkasii egaan kabajamtoota daawwattoota keenya xumuratoon jechuu barbaannu YouTube chaanalii Omuseenaa TV YouTube chaanalii Tamamtuu jedhu kana subscribe nu godha. Wanti nuti viidiyoo waraabneetiin bakka jiru kana isinitti agarsiifneef namoonni tokko tokko of jejjuu yookaan immoo waan garaagaraa bakka deemne beeksisu waan garaagaraa kana osoo hin taanetti wanti nuti itti jirru wanti nuti viidiyoo waraabaa fi jirru maa inni gammachuu waliin qoodamu jechuun akkas obboleeyyan akkana obbolummaa gammachuu waliin qoodamu sanitti jiran yoo ta'u waan biraa ittiin jirru kanaaf as biraa mootu miidiyaan biraa doktora irraa interview godhaa jira waan ta'eef nu cinqaa jiranii kanarra isinitti hin dheeressinu daawwattoota keenya kabajamoo hamma xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma ulfaadha yeroo gaarii qabaadha baay'ee baay'ee nagaa Museenaa. Galatooma ulfaadha walitti deebina waan biraatiin namoota firaankiisni goonullee yoo jiraate. Akkas namoota firaankiisni goonullee yoo jiraate koomantii jala nu kaaya gaafii garaagaraallee doktoraa fi Museenaa irraa yoo qabaattan warri keessattuu namni viidiyoo ana bira daawwattan yoo qabaattan koomantii jala kaaya deebiin viidiyoodhaan isin